har'a maarkii wajjiniin boosan jirtu dhugaa rabbi seenaa maarkii dhaggeeffadhee namimmaan qabachuu dadhabeani. ማልቀስ ነው የምትፈልገው? አይ ማርኬ ዱጋ ረቢ እንደዚህ በመሆን ራስህን ዝቅ በማድረግ የሚቀየር ነገር አለ እኮ እኔ ማልቀስም ስለማልፈልግ ስሜት ምንድን እኮ ነው እኮ። ስለዚህ ማርኬ ራስ የተቻለ አቅም ሆኛለሁ እኮ። የድሮ ማርካም የለም። አይ የድሮ ማርክ ቢኖር ኖሮ እንደዚያ ነበር። አቅም ያለው ማርክ ቢኖር ኖሮ እንደዚያ ይሆን ነበር። ማንም ግን ድክመቴን ማሳየት አልፈልግም፣ ሽንፈቴን ማሳየት አልፈልግም። ግን በቃ ተሸነፍኩ። አይ ዱጋ ረቢ ባየት እኮ ገራና ኛቴ ማርኪኒ ማርኪ ሰዱራቲ ደፈዶናን እንንጅሩ ወዲ ኢሳ ዴቢሱ እንደንደው አበደን ኦቶን እንዴቢ አታይ አመከነ ደደባን ተወኒ ኦፊን ዳቡ ቱሬ ቶሳ ማርኪ ሰዱራቲ ነን ዴቢሰ ታየዮዴ ባየ ገራና ኛቴ ዱጋ ረቢ ilmi dhiiraa jechuun akkatti jaalalaaf jedhee waan meeqa keessa galee waan meeqa keessa ta'uunsa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Maarkiin amma yoo argitan hin jiru jechuudha. Bifti isaallee hin jiru, yaadni isaallee hin jiru. Maarkii isa duratti isa gammadaa sana isa taphataa sana miti jechuudha. Badeera dhugaa rabbii of dhabeeraani. Waa lafaa fuudhuuf illee humna dhabii jedhe jechuudha. Baay'ee garaana nyaatee dhugaa rabbii viidiyoo salaaleeni ilma dhiiraa jaalalaaf jedhee akka kana ta'u. nama gaddisiisa baay'ee. Dhugaa tokko isinitti shamarroonni keenyas dhiironni ta'es jechuudha. Imimmaan ilma dhiiraa jireenya kee keessa jira taanaan yoomiyyuu milkooftu eessumayyuu hin geessu. Ilmi dhiiraallee akkuma kana imimmaan intala durbaas jireenya kee keessa jira taanaan yoomiyyuu milkooftu jechuudha. Baay'ee ulfaataadha. Maarkiin gidduu kana maaloo keessa akkanii ture ni beektu jechuudha. Buttaa jiiraatti deebi'ee gara harmeessaatti mana kiraa qabatee jennaanii. Harmeessaa mana kiraa sanallee barbaadotti kaleessallee mana dhaqee araarfachuuf jennaan hamma biizii wajjiniin taatutti ija kee arguun barbaadotti jechuudha. Ati saayii ati akkatti biizii wajjiniin taatuun barbaada si caalaatti isheen jaaladhaa jette jechuudha. Ati saayii biiziin amma macheem viidiyoo kana numa laalti jechuudha. Numa laalti dhugaa rabbii dubbachuu fi numa laalti. Akkas ta'uun maarkii yoo isheetti iyyuu dhaga'amuu baate. Harmeessaa isheedhaaf jettee hamma kana dhala ishee jibbuun hamma kana aarsaa isheedhaaf jettee kaffaluun ishee homaatti hin dhaga'amu taanaan ani hin beeku dhugaa rabbii. Biiziitti wanti kun itti mul'atu taanaan dhuguma kun gammachiise otoo haati isaa akkas wajjin ishee wajjiniin akkana taatu ilmoo ishee jibbitee ishee barbaaduuti dhuguma gammachiise nama biraatti heerumtee gammachuudhaan jiraatti taanaan ani doonno ani hin beeku jechuudha. Dhuguma dubbachuuf jechuudha. Kaleessallee mana dhaqee kadhannaan ija kee arguun barbaadu. Hamma ishee wajjiniin walitti araaramte ishee wajjiniin tokko taatee dhuftee natti mana koo dhuftutti ishee fiddee dhuftutti ansirumayyuu si arguun barbaadu jette jechuudha. Kaleessa tulka isheetti kufee dadhabnaan itti dhiisee biraa bahe jechuudha. Harmeensaa hin diddeeni baay'een gadde jechuudha. Dhugaa rabbii viidiyoo sanas kaleessa laaleeni jaalala isheedhaaf qabu. Isheenuu jechuudha iddoo biiziidhaaf qabdu jetteetu haati dhiiraa tokko jaalalleen mashiitii otoo hin fuudhiin otoo homaarraan qabaatiin akkas jaalachuu jechuun dhugaa rabbii waan qalbiidhaa miti isinii galeeraana. Maarkiin har'a maal godhee kadhatee dadhabnaani yoo tolee jettes yoo diddees homaa gochuu hin danda'u waan ta'eef garaan haadhaa ammamiyyuu yoo ta'e ilmoodha waan ta'eef nan jibbitu manuma san kiraa qabeettan qodaa ko fudhadhee tangalaa kana caalaatti. Kanadha jedhee waan ani taasifaadhaan Finfinnee keessa jiraadhu hin jiru. Abdii kanan qaba jedhee waan Finfinnee keessa jiraadhu hin jiru. Yoo lubbuu koo waa gochuu dadhabe jireenya ofii kootii yoo hin jirre sirreeffadhee jiraachuu dadhabe haadha kootiifan jiraadha jedhe. Dhugaa rabbi baay'ee na gaddisiisinna. Kan koo yoo toora dhabeyyuu kan koo yoo sirreessuu dadhabeyyuu hamma tokko haadha kootiif jiraachuu barbaada. Haati koo jiraachuu koo yoo argiteen gammaddi. Isheen na dhabdee gadduurra achi deebi'eetanii akkuma faqqadee ta'ee ishee araarfadheen ishee wajjiniin jiraachuu barbaada jedhee qodaa safeechuu dhufe jechuudha. Ishee argu malee sittin araaramu naan jettee jirti. Garuu waan immoo
jireenya sakalee isaatti deebi'uun barbaadu jedhe biiziin amma gurbaa wajjin biyya ta'e deemtee jirti biyya isaa deemnaa jedhanii turanii kanaan dura yoo dhageessaniitu ta'e viidiyoo irratti maqalee moosadha biyyi gurbaayi Tigireedhaan itti fakkaata gurbaanii inna biyya sana deemnaa jedhanii turanii viidiyoo irratti achi deemanii natti fakkaata jechuudha. Homaa gochuu hin danda'u jireenya kee jiraadhu rakkina kaleessaatti hin deebi'innaan jettanii isinis na gorsaa jirtu. Baay'een keessan na duukaa dhaabachaa jirtu. Ani immoo toosin na gorsitanii toosin na duukaa dhaabattanii isin gaddisiisuun barbaadu. Hamma ta'e nan jiraadha dheeta yaadaa jira. Jireenya kaleessaattis deebi'ee gochuun barbaadu. Bakka egaa kan koo ta'uu dadhabdee diddee idduma jirtutti nagaadhaan haa jiraattu. Jireenya ishee jeequun barbaadu maa gochuu hin danda'u jedhee jechuudha. Yoon danda'e jireenya kun jiraadha jedhee qodaa isaa gurgurateera jechuudha. Makiinaatti ufee fe'atee tureeni. Footoo mana keessaa illee ilaala waan inni babbareedu footoo sana fagaafa ilaalu miirri nama sana hammam akka jeeqamu sinii galeera dhugaa rabbii ani jedhe Maarkiin. Haati kotoo isheen akkatti jaalattuuti. Anarraa baatee nama biraa wajjin jireenya jalqabdeetti kan koon taatu jedhee abdii kutadhee haadha kootti himuudhaan dadhabe. Maaliif akkan kana himuu dadhabe immoo hin beekodhe. Gara fuuldurri koo maal akka inni ta'u hin beeku. Garuu immoo anarraa adda baatee nama biraa wajjin jireenya jalqabdee jireenya mataa ishee jiraachaa jirti. Kana caalatti kan koo ta'uu hin dandeessu jedhee garaa kutadhee haadha kootti himuudhaan dadhabeedhe. Abadan dubbachuudhumaan dadhabee maaltu akkana dhoowwe immoo maaltu akkana ni garaa kutadhee haadha kootti kana himuu dadhabe na dhoowwe hin beekuutti himuu dadhabee jedhee. Inna qodaasaa fe'ataa otoo jiruuti daaniin itti dhufe jechuudha. Daaniin dhufee hin deemin jedhee dhoowwee ture mana keessatti jechuudha. Biizii fi harmeen kee waan haasa'an jiru. Haati keellee baay'eetan dhufanaan jettee jirti. Hin deemin jedhee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf haati isaaf illee baay'ee tokko aarsaa kaffalaa jirti jechuudha. Mana kan hin jedhamne maaliif dura waan inni ta'e argiteetti isinii galee yeroo heenuu jaalatti sana Maarkii maal akka ta'e yeroo sana argiteetti. Hamma laga buluurra ga'e jechuudha. Maarkii yeroo sana caba sana deebi'ee har'as hin cabaattee sodaachaa jirti haati isaa jechuudha. Isheen illee wajjiniin aarsaa kaffalaa jirti. Ilmoo hangafaati isheedhaa fi Maarkii haati isaa akkamitti akka isaan wal jaallatan ni beektu waan ta'eef biizii wajjiniin haasofteetti. Achiis immoo baay'inaan dhufa nyaan jettee jirti waan ta'eef haati keen dhuftii hin deemin jedhee ni jira jechuudha. Akka inni qodicha fe'atu ni beekti natti fakkaata. Qodaa akka hin fe'anne jettee ni dhoowwite natti fakkaata haati isaayi. Haati keenan dhufa jettee harmeen keenan dhufa sila jetteef hin deemin jedheeni. Garuu achi baatee dhuftee haati isaa biiziin hin deebi'u jetti taanaan rakkoodha sinii galee dhugaa rabbi baxaamitti kabbaadiidha. Ayi Maarkii waaqayyo obsa siifaa kennu maa gochuun hin danda'amu wani maa gochuu hin danda'u dhugaa baay'ee tokko gara naammeesse eegganni Maarkii isa duratti hin deebisuu isa danda'a eegganni dhigaa tokko naammeesse dhugaa rabbii waaqayyo gidduu siifaa goru haa dhoku.